kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerra. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan YouTube subscribe, like, share godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora Telegraamiitiinis join godhaa. Toora Facebookaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii. Har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Wattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu har'aaf qabatu dursuudhaan isin biraan geenya. Lammiileen Itoophiyaa 83 Jibuutii irraa gara biyyaatti deebi'an. Birgeediin Alqasam Muhammad Addayif lubbuun jiraachuu mirkaneesse. Aanaa Sigimootti balaa sigiga lafaa mudatee lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Embaasiin Itoophiyaa dhaabbata godaantota idil addunyaa wal ta'uun lammiilee Itoophiyaa 83 gara biyyaatti akka deebi'an taasisuun ibsame. Guyyoottan itti aananiis hojiin lammiilee gara biyyaatti deebisuu akka ittiin fufu ibsamuu ragaan embaasicharraa argame ni mul'isa. Godaansi seeraan alaa Jibuutii irraa taasifamu balaafamaa ta'uun lammiileen hedduu du'aa fi saaxilamaa jiraachuun eerameera. Qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun hojjechuun lubbuu lammiilee baraaruun akka barbaachisu embaasichi hubachiiseera. Israa'el dheengadda ajajaa olaanaa Birgeedii Alqasam Muhammad Addayif Opereeshinii tokko irratti ajjeesuu karaa ministeera raayyaa ittisaa biyya ishee beeksistee kan turte yoo ta'u, ibsa ishee kana Birgeediin Alqasam guyyaa har'aa sobsiisee jira. Gootichi Muhammad Addayif fayyaa guutuun lola Birgeediin Alqasam geggeessu hoogganaa jiraachuu beekamee jira. Muhammad Addayif ogeessa waraanaa Opereeshinii milkaa'aa weerartoota Israa'el irratti geggeeffame maraa hoogganuun nama sodaa guddaa weerartoota Israa'elitti ta'edha. Muhammad Addayif nama Masjida Al-Aqsaa fi magaalaa Qudusii bilisoomsuun harka musliimotaatti ni deebisa jedhamee abdiin guddaa irra kaa'amedha. Muhammad Addayif jiraachuun diinaaf rifaatuu guddaadha jechoota gaggaariidha maddi keenya. Godina Jimmaa aanaa Sigimoo magaalaa guddattuu Gattaatti balaa sigiga lafaa mudateen qabeenya mancaasuun cinatti namootni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Guyyaa har'aa hooggansi aanaa fi qaamoleen garaagaraa bakka balaan sigiga lafaa kun itti qaqqabee fi qaamoleen hawaasaa miidhaan kun irratti qaqqabee gidduutti argamuun jajjabeessuun miidhaa qaqqabee jiru adda baasanii jiru. Balaa sigiga mudatee kanaanis abbaa warraa 23 miseensa maatii 123 fi lafa heektaara 21 irratti miidhaan cimaa fi salphaan qabeenya isaanii irratti kan qaqqabee jiru ta'uun adda ba'ee jira. Kana malees namoota balaa sigiga lafaa mudate kanaan miidhaan cimaan mudate maatiin abbaa warraa 7 miseensa maatii 42 ta'an mana isaanii fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa obbo Abdee ibsanii jiru. Balaan sigigoo lafaa gandoolee baadiyyaa aanaa Sigimoo 13 keessatti mudatee akka jiru ibsuudhaan hawaasni aanaa Sigimoo hundi of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu gamanumaan obbo Abdee dhaamaniiru jechuun kominikeeshiniin aanichaa gabaaseera.